Alii Khaameeneen namni seenaa warraaqsaa bara 1979 keessatti ibidda keessa darbee namni mana hidhaa Shaa keessatti dhagaa boraafatee bulee fi namni waraanaa Iraan-Iraaq keessatti aarsaa kafalee harka kennuu hin beeku. Isaan biratti harka kennuun filannoo siyaasaa miti. Harka kennuun of ganuu fi eenyummaa ofii gurguruudha. Washington keessatti gaaffiin guddaan tokko sammuu hooggantoota Ameerikaa raasaa jira. Maaliif Alii Khaameeneen hin jilbeenfanne? Pireezidaantiin Tiraamp dooniiwwan waraanaa gurguddoo fi humna galaanaa sodaachisaa gara ba'a giddu galeessaatti guuranii jiru. Karoorri isaanii dhiibbaa olaanaa uumuun Iraaniin harka qullaa bisuu fi humna niwukileeraa ishee gootummaatti barbadeessuudha. Garuu wanti Teheraan irraa dhagahamu callisaa fi diddaa qofadha. Bal'ina isaa qabannee jirra. Ragaaleen basaasaa fi maddeen amanamoo Rooyitersitti akka himanitti Iraanii fi Chaayinaan waliigaltee waraanaa seena qabeessaa kan addunyaa raasuun mallatteessuuf jedhu. Ijoon dubbii kanaa CM-302 Misaa'ela bineensa galaanaa kan saffisni isaa sagalee olii yookaan Supersonic ta'ee fi kan doonii waraanaa Ameerikaa kamiyyuu daaraa gochuu danda'udha. Misaa'elli kun meeshaa salphaa miti. Inni Goota Galaanaa jedhama. Bal'ina isaanii dhageessu. Washington keessatti Masaraan White House dhiphinaan guutamee jira. Pireezidaantiin Tiraamp namichi yeroo hundaa nan injifadha jechuun beekamu ammaam Aarii Misaa'udee jira. CBS News maddeen iccitii irraa akka gabaasetti Tiraamp yeroo ammaa kana humna waraanaa isaa irratti shakkii horachaa dhufee jira. Maaliif yoo gaxumraatti nu faana turtan sababoota isaanii dhageessuun qophii keenyaam like gochuun jalqabaan affirraa keenyaam yeroo maraati. Yooyaam ashama harka fuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromia 24 News ram. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Ameerikaan waggoota dheeraaf herrega siyaasaa dogoggoraa tokko irra deddeebiin hojjetti. Iraan irratti dhiibbaa dinagdee waraanaa fi siyaasaa yoo uumne Khaameeneen harka kennuuf dirqama. Garuu herregni Washington kun namicha masaraa Iraan keessa taa'u sana tasaam waan hubatee hin fakkaatu. Alii Khaameeneen namni seenaa warraaqsaa bara 1979 keessatti ibidda keessa darbee namni mana hidhaa Shaa keessatti dhagaa boraafatee bulee fi namni waraanaa Iraan-Iraaq keessatti aarsaa kafalee harka kennuu hin beeku. Isaan biratti harka kennuun filannoo siyaasaa miti. Harka kennuun of ganuu fi eenyummaa ofii gurguruudha. Khaameeneen warraaqsa Islaamaa bara 1979 akka seenaa darbeetti osoo hin taane akka qabsoo itti ufeetti ilaalu. Isaan biratti diddaan tarsiimoo miti. Inni dhiigaa fi lafee isaanii keessa jira. Kitaaba isaan jaallatan waa'ee goota Raashiyaa waraana keessatti cichoomina agarsiisu sana dubbisuun isaanii sammuu isaanii keessatti obsaa fi gidiraan bakka guddaa akka qabu agarsiisa. Biyyi dinagdeen dadhabdee biyyi waraanaan marfamtee isaan biratti biyya kuftee miti. Biyya qoramtee kan qormaata keessaa cimtee baatudha. Ameerikaan Iraan niwukileeraa ishee dhiistee harka kennitee nagaanaa jiraattu jetti. Garuu Khaameeneen seenaa gaddisiisaa tokko yoomiyyuu hin dagatan. Bara 1988 hoogganaan isaanii Ayatollah Khaameeneey waraanaa Iraan-Iraaq dhaabuuf jecha yeroo waliigaltee mallatteessan sana summii dhuguu jedhan ibsan. Khaameeneen har'aa summii sana dhuguu hin barbaadan. Isaan biratti Ameerikaaf jilbeenfachuun summii dhuguu caalaa hadhaawaa. Tiraamp waliigaltee haaraa yoo fidu Khaameeneen ammoo kuni kaayyoo biraati. Ameerikaan hin amanamtu jedhu. Bara 2015 waliigaltee niwukileeraa irraa Ameerikaan ba'uun ishee shakkiin Khaameenee dhugaa ta'uu isaa mirkaneessa. Garuu wanti Washington tasaam hubachuu dadhabdee tokko jira. Siyaasaan wareegamaa yookaan sheedummaati. Ameerikaan Khaameeneen du'a sodaatee harka kennaam jetti. Garuu aadaa amantaa fi ilaalcha Khaameenee keessatti diina wajjin wal falmaaduun kufaatii miti. Inni injifannoo bara baraati. Yoo Tiraamp yookaan Israa'el Khaameenee ajjeesan isaan hoogganaa kufan osoo hin taane wareegama yookaan sheedatoom duutii isaanii dhiigaaraam dhaloota ittaanutti horam. Kanaaf Khaameeneen du'a hin sodaatan.
faallaa kanaatiin duutii isaanii seenaa isaanii akka goota diddaatiin akka galmeessu beekum. Walumaa galatti Ameerikaan humna waraanaa fi maallaqaan Iraanin jilbeenfachiisuu hin dandeessu. Sababiin isaa salphaadha. Waraanni kun waraana yuuraaniyeemii qofa miti, waraana kabajaati. Khaameeneen nuukileeraam akka meeshaa waraanaatti qofa hin ilaalan, akka mallattoo birmadummaa fi diddaatti ilaalu. Biyyi takka yoo nuukileeraa qabaatti diinaaf hin jilbeenfattu jedhanii amanu. Kanaaf Ameerikaan otoo harka kenni yoo jettu, Khaameeneen ammoo harka kennuu mannaa du'aan filadha jedhu. Addunyaan ammaa ija ishee babaastee ilaalaa jirti. Namichi summii dhuguu dide sun seenaa akkamii barreessee darba? Wanti beekamu tokko jira. Khaameeneen hanga hafuura isaanii isa dhumaatti Ameerikaaf harka hin kennan. Washington keessatti gaaffiin guddaan tokko sammuu hooggantoota Ameerikaa raasaa jira. Maaliif alii Khaameeneen hin jilbeenfanne? Pireezidaantii Doonaald Tiraamp dooniiwwan waraanaa gurguddoo fi humna galaanaa sodaachisaa gara baha giddu galeessaatiin guuranii jiru. Karoorri isaanii dhiibbaa olaanaa uumuun Iraaniin harka qullaambisuu fi humna nuukileeraa ishee gootummaatti barbadeessuudha. Garuu wanti itti Iraan irraa dhaga'amu callisaa fi diddaa qofa. Tiraamp maaliif humna kana hunda arganii harka kennanii nuti meeshaa nuukileeraa hin barbaannu hin jenne jechuun miira dinqisiifannaa fi aariin wal makeen gaafachaa jiru. Steve Witkoff namicha faayilaam Iraan qabatee Tiraampiin gorsu dhugaa dhooftuu tokko ifa baasee jira. Akka inni jedhutti Iraan amma sarara diimaa Ameerikaan sodaattu sanarra geessee jirti. Yuuraaniyeemii isheen kuufattee sadarkaa 160 oliin qulqulleeffamee jira. Kana jechuun Witkoff akeekkachiisa jabaa kenne. Iraan meeshaa nuukileeraa oomishuuf torban tokko qofatu ishee hafa. Kunis seenaa Iraaqii fi Saadaam Huseen yaadachiisa. Yeroo sanatti Saadaam meeshaa badiisaa qaba jedhamee sobaan waraaname. Garuu Iraan amma dhugumatti dandeettii sana qabaachuu ishee mirkaneessaa jirti. Garuu Teheraan seenaa Baagdaad irra deebitee hojjechuu hin barbaaddu. Tiraamp harka kenni yoo jedhu, hooggantoonni Iraan ammoo nuti mirga keenya mirga nuukileeraa nagaa qabna jedhu. Haa ta'u malee doorsisaa waraanaa kana laaffisuuf jecha Iraan yuuraaniyeemii qulqullina olaanaa qabu sana gadi buusuu fi gartokko isaa gara alaatti erguuf qophii ta'uu ishee maddeen gariin ni eeru. Kunis carraa waliigaltee yeroo gabaabaa uumuu fi waraana Ameerikaa jalaa miliquuf tarsiimoo abbaa saarakchii fi gareen isaa baafatanidha. Gama biraatiin Israa'elii fi Beniyaamin Netanyahuun waraana kana akka carraa guddaatti ilaalu. Netanyahuun Hindii, Giriikii fi Qophiroos waliin hariiroo uumuun kiyyoo marsaa Iraan irratti diriirsaa jira. Gaazexaan New York Times akka gabaasetti Israa'el daangaa Iraaq irraan misaa'ilota ishee qopheessaa jirti. Gaazexaan Yoodiyoo Taaraanot immoo Ameerikaan waraana kana yoo tursiistellee Israa'el qophii xumurteetti. Waraanni kun yookiin nuti harka keessaa qabna jechuun Tel Aviv waraana kanaaf hawwii guddaa akka qabdu mul'isaa jirti. Walumaa galatti taphni cheezii kun sadarkaa murteessaa irra ga'ee jira. Ameerikaan Iraan nuukileeraa qabaachuu hin qabdu jetti. Iraan ammoo mirga koo hin dhiisu jetti. Tiraamp humna waraanaa guddaa qaba, garuu Iraan onnee diddaa fi teekinooloojii torban tokkotti jijjiiramuu danda'u qabdi. Waraanni kun ni kaamoo dippiloomaasiin ni mo'ata. Eebeen isaa harka Tiraamp fi murtee Teheraan keessa jira. Wanti beekamaan Iraan akkuma Tiraamp eeguutti salphaatti harka kennitee seenaa Iraaq irra hin deebisu. Yeroo qilleensa baha giddu galeessaa akka bubbi'amaa huursaa jiruu fi dooniiwwan Ameerikaa galaana Arabaarra naanna'aa jiranitti Teheraan irraa oduun diina rifachiisuu fi michuu ishee boonsu tokko dhaga'amee jira. Ragaaleen basaasaa fi maddeen amanamoo Rooyitersitti akka himanitti Iraanii fi Chaayinaan waliigaltee waraanaa seena qabeessaa kan addunyaa raasuu mallatteessuuf xumura ragaanii jiru. Ijoon dubbii kanaa CM-302 Misaa'ela bineensa galaanaa kan saffisni isaa sagalee olii yookaan Supersonic ta'ee fi kan doonii waraanaa Ameerikaa kamiyyuu daara gochuu danda'udha. Misaa'elli kun meeshaa salphaa miti. Inni Goota Galaanaa jedhama. Saffisa isaa kan diinaaf du'aateen galaanarraa ol ka'iinsaa gadi aanaa irratti barrisuun raadara dooniiwwan Ameerikaa jala miliquu fi sirna ittisaa isaanii cabsuuf dandeettii ajaa'ibaa qaba. Fageenya kiiloomeetira 290 irraa diina argee saffisaan naqqabee barbadeessa. Xiinxaltoonni waraanaa yeroo waa'ee CM-302 kana dubbatan kun balaa kallattii humna galaanaa Ameerikaa irratti aggaamamedha jedhu. Tiraamp dooniiwwan isaa guuree yeroo dhufu Iraan ammoo kottuu furtuu isaa nutu qaba jechuun eegaa jirti.
garuu waliigalteen kun asirratti dhaabbatu. Iraan Chaayinaa irraa meeshaalee man portable air defense systems yookaan kofoon baatamanii xiyyaara kuffisanii fi teknoolojii saatalaayitii barbadeessuun bitachuuf marii xumuraarra jirti. Kana jechuun Iraan lafa qofa osoo hin taane samii fi hawaa keessattis diina ishee waliin wal falmuuf humna gaam ijaarrachaa jirti. Maddeen nageenyaa akka mirkaneessanitti hariiroon waraanaa Iraanii fi Beijing ji'oota darban keessaa sadarkaa olaanaa irra ga'ee jira. Erga waraanni guyyaa 12 Iraan fi Israa'el gidduutti geggeeffamees hooggantoonni Iraan ministeera ittisaa dabalatee Beijingitti deddeebi'uun marii kana saffisiisanii jiru. Waraanni sun Iraaniif galgala dammaqiinsaa ture, amma immoo guyyaa qophiiti. Reuters yeroo gabaasuun Iraan amma dirree morkii humnoota gurguddoo addunyaa taatiitti jira. Karaa tokkoon Ameerikaan dhiibbaa'umti, karaa biraatiin ammoo Raashiyaa fi Chaayinaan Iraaniin gaachana ba'aa godhatanii ishee hidhachiisu. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Iraan yeroon kun yeroo itti michoota keenya wajjin waliigaltee qabnu hojiirra oolchinuudha jechuun Iraan dhiibbaa lixaa kanaan ofirraa qolachuuf harka ba'aa qabaachuu ishee mirkaneessee jira. Walumaa galatti waliigalteen kun ergaa ifaa tokko dabarsa. Iraan kophaa ishee miti. Misaa'ela CM-302 harka ishee galuun isaa madaalli humna galaanaa naannichaa gootummaatti jijjiiree jira. Dooniin Ameerikaa kanaan dura akka mootii galaanaatti ilaalamtu amma haleelamtuu salphaa ta'uu dandeessi. Kunis Iraan taphaa waraanaa kana keessatti akka aarsaa taatuuf osoo hin taane akka injifattuutti ba'uuf cichoomina qabaachuu ishee fi teknoolojii diinaa rifachiisuun harka galfachuu ishee mirkaneessa. Yeroo muddamne hammaatee hooggantoonni Iraanii fi Waashingten jechaan wal waraanaa jiranitti wanti lafarratti ta'aa jiru garuu jecharraa kan darbee fi seenaa dukkanaawaa waggoota 20 dura ture tokkoon kan yaadachiisudha. Akka waan seenaan of deebisaa jirutti samiin ba'a giddu galeessaa fi Awurooppaa simbirroota sibiilaatiin uwwifamee jira. Gaazexaan Washington Post ragaalee saatalaayitii fi hordofii qilleensaa iccitiin argateen akka saaxileetti Ameerikaan xiyyaarota waraanaa 150 ol gara naannichaatti guurtee jirti. Kun lakkoofsa salphaa miti, kun qophii waraanaati. Wanti nama rifachiisu sochii waraanaa kanaa addunyaan kan argite yeroo numaaf bara 2003 yeroo waraanaa Iraaq irratti baname sana qofa ture. Amma waggoota 23 booda mallattoon badii sun deebi'ee mul'achaa jira. Sochiin kun akka tasaa kan ta'e miti. Erga mariin nuukileeraa marsaa lammaffaa Iraan waliin taasifame bu'aa dhabee bittinnaayas Pentaagoon pilaan B yookaan karoora lammaffaa isa humnaa sanaa hojiirra oolchuu eegalee jira. Xiyyaaronni 150 kun baay'een isaanii xiyyaarota boba'aa fi fe'umsaa yoo ta'an isaan kun lafee dugdaa waraanaati. Iccitiin guddaan garuu xiyyaarota waraanaa irratti. Ameerikaan xiyyaarota kana yeroo sochoosu meeshaa isaan ittiin hordofaman cuftee akka hafuuraa samiirraa dhoksaan dabarsitee uffataalee ishee Awurooppaa fi giddu galeessaa keessatti kuusaa jirti. Garuu wanti Israa'el keessatti ta'e Israa'eloota gammachiisee naannichaa moonaasisee jira. Xiyyaarri Ameerikaa inni hunda caalaa sodaatamu inni jaraa dara jalaa miliquu fi samii to'achuu irratti dorgomaa hin qabne F-22 Raptor lakkoofsaan 12 ta'an Tel Aviv keessatti qubatanii jiru. F-22 Israa'el seenuun isaa ergaa ifaa tokko qaba. Yoo waraanni kee samiin Iraan daqiiqaa muraasa keessatti to'annoo keenya jala oola, kunis Israa'el qophii rukuttaa jalqabaarraa jiraachuu ishee akeeka. Dhiphinni kun lafaa fi qilleensa qofa irratti hin daangeffamne. Galaanarraa magaalaa guddoo lammataatu dhufee qubatee jira. Dooniin waraana Ameerikaa isheen addunyaa irratti guddinaan dorgomaa hin qabne USS Gerald Ford humna ishee sodaachisaa sanaan galaana diimaa qaxxaamurtee amma odola Giriik jala geessetti. Dooniin kun kophaa isheen dhufne isheen xiyyaarota waraanaa 75 olii fi loltoota 60 lakkaa'aman baattee dhufte. Wanti nama dhibu dooniin kun doonii biraam USS Abraham Lincoln ishee duraan naannichaa turtee waliin wal quunnamsiifamtee jirti. Seenaa dhiyoo keessatti Ameerikaan garee dooniiwwan waraanaa gurguddaa lama yeroo tokkotti naannoo tokkotti yeroo bobbaasuun kun kan jalqabaati. Kunis waraanaaf qophii sadarkaa dhumaarraa jiraachuu ishee agarsiisa. Naam Israa'el aangooftuun duraanii Pentaagoon haala kana yeroo ibsitu humni kun hunda galeessaam Pireezidaantii Tiraamp murtee kamiyyuu yoo dabarsee rukuttaa xiqqaas ta'u weerara guutuus humni kun raawwachuuf qophiidhaam jettee jirti. Tiraamp waliigaltee haaraa yoo hin mallatteessine nan rukutaam jechuun yeroo kakatu humni kun afaan qawwee isaa gara Iraanitti qajeelchee ajajaam eegaa jira. Haa ta'u malee Iraanis harka marattee hin teenye.
iddoonni warraaqsaa Islaamaa qarqara galaanaa Hormuz irratti shaakala waraanaa dammaqiinsaa jedhuun jalqabanii jiru. Garuu wanti Ameerikaa dhiphisee shaakala sana miti. Oduu Reuters saaxileem sana Iraan Misaa'ela China CM-302 jedhamuun Supersonic yookaan saffisaa sagalee ol fiigu bitachuuf waliigaltee xumuraarra ga'uu isheeti. Misaa'elli kun farra doonii kan doonii fixuum yookaan ship killer jedhama. Saffisa isaarraa kan keefem bishaan irraa ol ka'iinsaa gadi aanaa irratti waan barreessuuf raadara dooniiwwan Gerard Ford faa jalaa miliquun magaalaa bishaan irraa sana daara gochuu danda'a. Walumaa galatti Har'a giddu galeessaa dirree tapha cheezii du'aa fi jireenyaatti jira. Karaa tokkoon Ameerikaan xiyyaarota 150 fi dooniiwwan gurguddoo lamaan kiyyoo diriirsite. Karaa biraan ammoo Iraan Misaa'ela China fi cichoomina gootummaa isheetiin kiyyoo kana nan kuta jetti. Addunyaan hafuura qabattee eegaa jirti. Tiraampiin rukutamoo Iraan ni bobeessiti. Seenaa bara 2003 deebiin raawwatama. Deebiin isaa guyyoota muraasa dhufan keessatti sagalee bakkakkaatiin dhaga'amuu danda'a. Washington keessatti Masaraan White House dhiphinaan guutamee jira. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp namichi yeroo hundaa nan injifadha jechuun beekamu Aariin isa hudhee jira. CBS News maddeen iccitii irraa akka gabaasetti Tiraamp yeroo ammaa kana humna waraanaa isaa irratti shakkii horachaa dhufee jira. Sababiin isaa immoo salphaadha. Jeneraalonni isaa dhugaa dhooftuu tokko itti himanii jiru. Yaa Pireezidaantii Tiraamp Iraan Venezuelaa miti Nicolas Maduro salphaatti kuffisneerra ta'a. Garuu Iraan abiddaam hin dhaamne qabdi. Tiraamp gorsitoota isaa dhiphisaa jira. Maaliif dooniiwwan koo gurguddoo xiyyaarota koo 60 lakkaa'amanii fi humna galaanaa koo arganii hin jilbeenfanne jechuun gaafata. Deebiin jeneraalota garuu tokko qofa. Waraanni Iraan rukuttaa tokkoon hin xumuramu. Jeneraal Dan Kanim ajajaan olaanaa humna waraanaa Ameerikaa Tiraampiin akeekkachiisee jira. Rukuttaan muraasaa jedhamu sobaa. Yoo tuqne waraana waggoota dheeraa kan ba'a giddu galeessaa guutuu gubuun keessa seenam. Dooniin waraanaa USM Gerard Ford Abraham Lincoln galaanarraan qaxxaamuranii yoo dhaabbatan illee Iraan harka marattee hin teenye. Basaasonni Ameerikaa Iraan Misaa'ela China fi Raashiyaa hidhattee kiyyoonuuf qopheessiteetti jedhanii akeekkachiisaa jiru. Gaazexaan The Free Press waan kanaam kiyyoo Tiraamp jedhee moggaasee jira. Tiraamp rukuttaa cimaa tokkoon Iraaniin gabgochuu barbaada. Garuu waraanni herregaa pookeraa miti. Waraanni dhiigaa aarsaa fi wanta hin eegamne of keessaa qaba. Jeneraalonni yoo har'a rukunnee boruu Iraan karaa Iraaq, Siiriyaa fi galaana Hormuziin deebii ilaalessaa kenniti. Sun ammoo Ameerikaa waraana hin xumuramne keessa galchaa jechuun Tiraampiin qabbaneessuuf yaalaa jiru. Dhumarratti Washington ammaa qabsoo keessa jirti. Karaa tokkoon Tiraamp inni humnaan nammoo adhaam jedhu. Karaa biraatiin ammoo jeneraalota waraanni salphaa miti jedhanii sodaatan. Dooniiwwan galaanarra naannaan xiyyaaronni samiirra barrisanii fi misaa'ilonni Iraan keessaa qophaan hundi isaanii mallattoo dhoo'insaa tokko eegaa jiru. Tiraamp aariin isaa kun gara murtee badiitti isa geessamuun dhugaan jeneraalotaan himootaam. Addunyaan hafuura qabattee harka hundi irra kaattee waan nuufuuf jedhuun eegaa jirti. Dhugaan jiruun Iraan Venezuelaa miti. Tiraampiis kana hubachaa dhufee jira. Eegaan kabajamtootaam dhaggeeffattootaam Oromia 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaam. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomam.